Hiriira deeggarsaa hooggansa jijjiiramaa godinaalee Wallaggaa afran hirmaachisee magaalaa Naqamteetti bahame irratti jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu irratti argamaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojii nageenya irratti hojjetaniin looreetii nagaa addunyaa ta'uun biyyi keenya nageenyaan akka beekamtu taasisanii jiru. Kana malees kanaan dura biyyi keenya qamadii biyyoota biraarraa galchaa kan turte gara biyya alaatti akka ergitu taasisuun kanarras darbee biyya gogiinsi irra deddeebiidhaan mudachaa ture. Hojii ashaaraa magariisaan addunyaaf fakkeenyummaan akka kaatu taasisuun hojiilee gurguddoo hojjechuu isaanii himan. Gama biraatiin uummanni rakkoolee jiran dandamatee jijjiiramni olaanaan dhufuusaati. Pireezidaanti Shimallis kan dubbatan. Uummanni keenya rakkoo bitaaf mirgaa jiruun otuun dhaabbatin kallattiiwwanii fi karoorawwan misoomaa paartii keenyaan bahee mootummaa keenyaan bahee uummanni naannoo keenyaa kallattii maraan hojiitti hiikaa jira. Biyyi kunis jijjiirama olaanaa keessa akka galtu taasisuudhaaf hooggansa muummee keenyaa jalatti ijaaramee kaabaa kibbaa baadhiyaa qormaatilee jiran hunda dandamachuudhaan ce'umsa olaanaa keessa galaa jira. Uummanni Wallaggaa uummata aadaa, safuu fi duudhaa qabu, sabaa fi sablammoota kabajee jaalalaa fi miira obbolummaan waliin jiraachuu beeku ta'uu kan himan kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Tulluu uummanni Wallaggaa birmadummaa biyya kanaaf aarsaa barbaachisu kamuu kaffalee qaama jijjiirama kanaa ta'ee kunuunfachaa jira jedhan. Birmadummaa biyya kanaatiif jijjiiramicha milkeessuuf lubbuu fi qabeenya isaa akkasumas ijoollee isaa kan hin qusannee fi aarsaa barbaachisu kamuu kaffalee utuu diinonni gufuu jijjiirama isaa ta'aniif hin jilgeenfatiin qaama jijjiiramaa kanaa ta'ee kunuunfachaa jira. Wallagga yeroo ammaa dirree nagaa fi badhaadhinaati. Nageenya misoomaa fi injifannoo keenya itti fufsiisuuf ilaalchaa fi gochaan badhaadhina taanee ariitii fi kalaqaan hojjennee jiruuf jireenya uummata keenyaa ni jijjiirraa biyya keenya nagaa hin goonaa. Hojiilee xixiqqoo hojjetamaniin osoo hin dagatiin waggoottan gabaabaa keessatti Itoophiyaa biyya addunyaa waliin dorgomtu biyya waan hundaan jijjiirama guddaa fidduu akka taatuuf hundi keenya harka wal qabannee hojjechuutu nurraa eegama kan jedhan Pireezidaanti Shimallis lixni Oromiyaa biyya dhiigni itti dhangala'u osoo hin taane biyya misoomaa fi jaalalaa ta'uu qabdi jedhan. Lixni Oromiyaa akka kallattii adda addaatiin maqaan adda addaatti baafamuudhaaf yaalamu duntaan kan beela'e kan itti dhiyeessu, kan rakkate kan itti hirkatu, kan dadhabe dhufee kan itti bayyanatu biyya gubbaan isaas warqee jalli isaas warqee ta'edha. Uummanni isaas warqee ta'edha. Biyya dhiigni itti dhangala'u duntaane biyya boqonnaa, biyya araaraa, biyya jaalalaati. Kanaaf uummanni ibidda guddaadhaan utuu hin qoramin ce'umsa olaanaa keessa galaa jiru kana qabannee lixa Oromiyaa irratti akka mootummaa naannoo keenyattis xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan jijjiirama guddaa akka finnu asumaan muummee keenya fuulduratti isinii mirkaneessuun barbaada.